Gaaffiin namoota baay'ee kan ta'e YouTube'n meeqa kaffalaa? Biyya keenyaaf meeqa kaffalaa? Akkasuma biyyi inni maallaqa bareedaa itti kaffalu biyya kami? Biyyoota gurguddaa maallaqni gurguddaan irratti kaffalamu jira. Biyyoota YouTube'n maallaqa gurguddaa irratti kaffalu beekuun faayidaa guddaa nuuf qaba. Akkaawuntii keenya tokkoffaa gara sanatti jijjiirrachuu ni dandeenya. Lammaffaa biyya sana akka nu daawwatamu gochuu dandeenya. Waliin ilaallaa turtii gaarii. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Gaaffii namoota baay'ee kan ta'e YouTube meeqa kaffalaa? View tokkoof meeqa kaffalaa? Akkasuma kuma irratti meeqa kaffalaa? Kaffaltiin isaa biyyoota adda addaa irratti maal fakkaata? Ka jedhu namoota baay'ee keessatti gaaffii ta'ee jira. Anis deebii isaa viidiyoodhaan isinii qabadhee dhufeen jira. YouTube'n biyyoota adda addaa irratti akkuma guddina biyyattiitiin maallaqa adda addaa YouTuberootaaf kaffala. Akkasuma kaffaltiin inni view kuma irratti kaffalu akka biyya biyyaatiin adda adda. Haa ta'u malee akkasuma akka viidiyootiin mata duree viidiyoo nuti fayyadamne yookaan immoo taayitilii fi descriptionii akkasuma kontentiin viidiyoo sana keessa jiru garaagarummaa jira ni uuma. Fakkeenyaaf biyya tokko irratti $2 kaffala yoo jedhee YouTube'n garaagarummaa viidiyootiin yookaan immoo beeksifna qaaliin irra dhufuudhaan $2 ol kaffaluun isaan ni mala. Mee biyyoota kana tartiibaan guddina jaraarraa qabnee waliin ilaallu. Akkasuma YouTube kiyya irratti kaffaltiin ni kaffaluuf, chaanaalii kiyya kaffaltiin ni kaffalaaruuf, chaanaalii namoota biraatiif kaffaltiin ni kaffalaaru adda adda ta'uun ni mala. Tokko lama jennee biyyoota gurguddaarraa haga xiqqaatti gad deemnee waliin ilaalla. Akkasuma isinis chaanaalii keessan irratti biyya maallaqa guddaa isiniif kaffalaa jiru sirriitti ilaallachuu dandeessu. YouTuberoonni moonii taatanii kaffaltii bira geessan jechuudha. Bara 2022 kana keessa highest YouTube CPM rate Norway 43.15, Germany 38.85, Moldova 29.50, Algeria 24.50, South Korea 17. Kana jechuun Norway 43.15 jechuun view 100 irratti kaffaltiin nu kaffalu $4,300 jechuudha. Viewun kumni tokko Norway irratti isiniif ilaalame jechuun $43 view 1000 irratti kaffala. Germaniin 38. Kana jechuun 100 irratti 3,800 gara 4,000 wayitii jechuudha. Moldovaanis akkasuma 6-7 jedhee kaa'ee jira YouTube'n. Sweden, Finland akkasuma UK, United Kingdom, Canada fi United States'dhaan kaa'ee jira. Haa ta'u malee bilbila keenya irratti yookaan biyya nuti jirruun YouTube keenyaan addaan bahuun isaanii mala. Garuu YouTube'n akka addunyaatti kan inni jara kana tartiiba kanaan kaa'ee jiru. View 1000 irratti meeqa akka jarri kaffalan jechuudha. Chaanaalii keessan irratti meeqa akka kaffalaa jiru laaluuf YouTube Studio Google Chrome irraa Analytics, Channel Analytics jala galuudhaan jalqaba revenue irra kaawwattu. Overview content audience revenue jedhee bakka kana jira. Revenue irra kaawwattu kan biyyoota tokko tokko view xiqqoodhaan ka $1 guddaa lakkaa'us waliin ilaallaa jechuudha. Revenue jala erga seentanii booda giraafii guddaa kana jala see more ka jettu biluudhaan barreeffamtee jirti xiqqaattee jechuudha. See more jetti sanarra tuqxu. Erga sanarra tuqattanii kaatanii isiniif bana giraafii isaa. Giraafii isaa erga ni isinii bane geography irra kaawwattu. Biyyoota akka inni isinii fiduu biyyoota itti ilaalamu akkasuma biyyoota maallaqa kaffalan jechuudha. Sanaan booda ka bultii 28 kana yoo barbaaddan bara baraan qooddu, yoo barbaaddan immoo lifetime irra keessu. Lifetime irra kaa'ee isinitti agarsiisu. Lifetime irra yeroo keenyee kaane ida'uu kana jirti. Ida'uu kanarra tuquudhaan jalqaba estimated revenue haa baafannu. Your estimated revenue kaffaltii YouTube'n kaffalu mara ilaaluudhaaf jechuudha. Erga san baafannee kaane ammas ida'uu irra tuquudhaan estimated revenue'n dhufee jira. Ida'uu irra tuquudhaan CPM jiraammoo ilaalla. Kuma irratti United States meeqa akka kaffalaa jiru, Ethiopia, Saudiin, United Arab Emirates meeqa akka jari kaffalaa jiru CPM irra keenya. CPM irra keenya ida'uu yeroo lama tuqnee jechuudha. Estimated revenue CPM. Amma CPM jaraa nu baasee jira. Tokkoffaarra biyyi jiru New Zealand. Kan lammaffaarra jiru United States, Australia jedha adeema. 56.28 $22 jedha adeema. Kaffaltiin CPM jala jiru kun kajarri gaafa viewun kumni nuuf ilaalame nuuf kaffalani. Maallaqni CPM jala jiru.
Canada 17, Sweden 15, Denmark 15, United Kingdom 14, Germany 12, akkasuma Italy 11, Norway 11, Portugal 1150, Singapore 1090, Switzerland, Malaysia, Belgium 794, New Zealand, Spain jedha. Biyyoota jarri yeroo viewun kumni biyya sanatti nuuf ilaalame kaffaltii jarri nu kaffalan nutti agarsiisa jechuudha. Finland, Greek, Poland, Tanzania, United Arab Emirates, Kuwait, Ireland, Morocco, Qatar, Brazil, Saudi Arabia, Ghana, Hungary biyyootaaf warri immoo doolaarri CPM jala jiru kun kuma irratti akka meeqa jarri kaffalan. Fakkeenyaaf Oman view kuma irratti 2.30 kaffala, Yemen 2.8 view kuma irratti jechuudha. Indonesian 1.9, Itoophiyaan hin jirtu kana keessa 50 kana keessa hin jirtu. Kana jechuun Itoophiyaan meeqa kaffalti? Doolaara tokkoof wayii kaffalti. Viewun immoo as jira. Ka gidduu doolaara jarri kaffalani. Fakkeenyaaf United Statesin view kuma takka irratti doolaara 28.20 view kuma 791 kan inni naa kaffale doolaara 249 view kuma 791 jechuudha. View kuma 7 kan inni naa kaffale doolaara 200 way. Canadaan 17 doolaara 10 way. View 300 qofaaf doolaara 10 naa kaffale. Australian view 10 doolaara 3 naa kaffale. View jarri view jala nuuf kaa video meeqa akka laalame biyya sanatti akkasuma estimate revenue nu kaa akkasuma meeqa akka jarri kaffalan kuma irratti nu agarsiisa jechuudha. Sweden 17 way 15 way kan inni naa kaffale doolaara 8 saantima 87 view meeqaaf view 83 qofaaf doolaara 8 tuqaawwe. Beeksifni biyya sanatti kaffalamu beeksisa qaaliidha jechuudha. United Kingdomin yoo fudhattan doolaara 14,000 way kaffalu kuma irratti. Kan inni haga har'aan alakkaa'e doolaara 74. View meeqaaf view 1,000 way. Germany irratti view na laalame 1,600 kan inni naa kaffale doolaara 51. Kuma irratti kan inni kaffalu jedhu garuu doolaara 12 way. Kanaafu CPM biyyoota guddaa irra gara xiqqaatti nuuf kahaa jechuudha. Mee keessattuu Saudi United Arab Emirates faa haa ilaallu meeqa akka jarri kaffalan. Itoophiyaan hin jiru as keessa. Itoophiyaan akka addunyaatti kan kaa'amee jiru doolaara 1 way kaffala. United Arab Emirates irratti chaanaliin kiyya yookaan viidiyoon kiyya 47,116 naaf ilaalame viidiyoon kiyya jechuudha. Kan inni naa kaffale 47,000 view 47,000 doolaara 114.82. Kana jechuun kuma irratti kan inni kaffalu doolaara 2.99 United Arab Emirates irratti. Kumaaf 2.99 kan inni kaffalu jechuudha. View 47,000 immoo doolaara 114 naa kaffale. Okay, gara Saudi Arabia. Saudi Arabia irratti view 1,000 kan inni kaffalu doolaara 2.45 kaffala. Kan haga har'aatti Saudi irraa argadhe doolaara 68. View meeqaaf view 38,637. View 38,637 kan inni kaffale doolaara 68. View 1,000 kan inni kaffalu biyyichi doolaara 2.45 kaffala jechuudha. CPM revenue view. Biyyoota kaffaltii babbareedaa hin kaffalle irratti 100 ilaalamu irra biyyoota kaffaltii bareedaa kaffalan irratti nama 2,000 ilaalamutu irra faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu namoota biyya kaffaltii gurguddaa qaban kaffaltii gurguddaa chaanalii keessan irratti kaffalamaa ilaaltanii namoota biyya sanaatti viidiyoo share godhachuudhaan maallaqa irraa muruu dandeessuun isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.